Phil Foden came on as a sub in the Champions League in midweek and is available here. Stadiumii Itaaliitti kilaboota baroota lamaan darban Premier Leaguein sadarkaa tokkoffaaf lammaffaan xumuran lamaan morkiin walitti fide galchii lama qixa goolabame taphni jalqabee reefuu daqiiqaa 9ffaarra yoo ga'u Erling Braut Haaland goolii galcheen Manchester Cityin Arsenalin dursee gale galchiin kun Haaland Manchester Cityf taphoota hundaan goolii galmeessisee 100ffaadha. Dursee gooliin itti galuu isaatiin taphichi itti ulfaachuu malaaf kan tilmaamamee ture Arsenal ga'umsa bayeessa mul'isuun daqiiqaa 22ffaarratti goolii qixxeessitu argate. Tapha kaleessaatiin jalqabarraa kan hiriire taphataan sarara ittisaa gaarichaa Ricardo Calafiori kubbaa Gabriel Martinelli mijeessee laateef sarara peenaaliitiin ala bifa hawwataan lakkoofsisee Arsenal qixxaate. Arsenal for the very first time. Boqonnaa dura yeroo taphaa qisaasa'ee ida'ame keessatti ammoo rukuttaa rogaa Arsenal argate. Gabriel Magalhaes addaan itti bu'ee galchuun Arsenal duubaa ka'ee durse. Another in swinger, another leap by Gabriel! 2 goals in 2 weekends for the Brazilian central. Arsenal dursummaa qabatee hagamuu otoon turin gareen lamaan boqonnaa bahuun dura Leandro Trossard kaardii akeekkachiisaa lammaffaatiin dirree ari'ameera. Trossard abbaan murtee taphichaa Michael Oliver balleessaa inni raawwatee firimbii isaanii erga fuufaniin booda kubbaa rukutuu isaatiin kaardii akeekkachiisaa argee taatee taphichaa boqonnaa booda jiru jijjiireera. Boqonnaa deebii Mikel Arteetaan Bukayo Saka Ben Whitein jijjiiree dirreetti deebi'e. Arsenal carraa dursummaa Manchester Cityin ammoo carraa garee faallaa taphataa hanquu isaan morkatu qabatanii sochiin taphaa boqonnaa booda eegale. Qabxii isaa eegsisuuf kan carraaqaa ture Arsenal ittisa jabaadhaan taphattoonni Manchester City iddoo banaa goolii lakkoofsisuuf mijatu akka hin arganne daangessuun haga yeroon taphaa idilee xumuramee daqiiqaan dabalataa ida'ame 7 xumuramuuf sekoondiin yeroo lakkaa'aa turetti ifaajeen yaalii goolii Manchester City xumurarratti firii buuseera. Daqiiqaa 78ffaarratti jijjiirame kan seene John Stones daqiiqaa 97 fi sekoondii 10ffaarratti gooliin galcheen Manchester Cityin qabxii hirate akka bahu gumaacheera. Taphichis battalumatti goolabamuu Michael Oliver firimbii isaaniitiin labsan. Caalmaa taphataa tokko qabatee irra caala sochii taphichaa kan to'ate Manchester Cityin Arsenal haalli inni itti daangessee fi mallittisuu Mikel Arteetaa cichoominaan waan kaayyeeffatan milkeeffachuudhaaf xiiqiin hanqina ofii duuchuun hojjechuuf agarsiistuu kan ta'e gama Manchester Cityin ammoo humna qaban xuruursanii haga xumuraatti waan ba'aniif falmachuun agarsiistuu ta'ee darbeera. Boqonnaa booda Arsenal giddu galeessaan hammeentaan kubbaa qabate harka 12.5 qofaadha. Ta'us garuu sararri ittisaasaa akka sibiilaa jabaatee mul'ateera. Kubbaa dhaabbatan irraa goolii galchuu kan aadeeffate Arsenaliif galchiin rukuttaa rogaarraa lakkoofsisee jalqaba bara dorgommii Premier League 2022-23 eegalee goolii 31ffaa morkattoota isaarratti galcheedha. Pep Guardiola taphaan booda yaada kenneen kana booda taphoota qabxii 99 argamsiisantu jira. Dhumarratti qixa baaneerra kun jiru kubbaa miillaati. Duraan Jurgen Klopp waliin amma immoo Mikel Arteetaa waliin miira morkattummaa olaanaa keessa jirra. Arsenal waggoota lamaan darbe jijjiirama keessatti argaa jirru adduma jechuun hiriyaa hojii isaa duraanii Mikel Arteetaa jajeera. Leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan gama isaatiin waa'ee kaardii diimaa Trossard kan argitanidha. Homaa dubbachuun fedhu. Haala kanaan abbootiin murtee kaardii diimaa 100 mul'isuu malu jechuun komate. Trossardiin dura gocha wal fakkaataa kan raawwate Jeremy Doku callisaan bira darbanii Trossardiif kaardii kennuun akka isa hin gammachiisnes eereera. Hojii taphattoota isaatti boonuu kan dubbate Arteetaan kilaba dirree isaarratti taphoota 40tti siqanuuf hin mo'amne daqiiqaa 55f hanquun taphatanii qabxii qooddachuun agarsiistuu jabinaatis jedhe. We play 55 minutes or 56 minutes at the idea with 10 men against this team. So it's very unbelievable what we've done. Arsenal roobii dhufu waancaa Kaaraabaawotiin Bolton Wanderers waliin Manchester Cityin ammoo boru Watford waliin taphatu. Tapha biraa kaleessaatiin Brightoniif Nottingham Forest 2-2 xumuraniiru. Fantastic goal, quick free kick down the left hand side. We said before Martinelli and Saka are dangerous down the outsides. Premier League England taphoota sanbataatiin Liverpool fi Chelsea morkattoota isaanii injifatanii jiru. Oduu kana Abdurrahman Amintu qindeesse.
8.5 miles separates the London Stadium from Stamford Bridge, two clubs that mirror the areas they represent. Premier League England torbee shanaffaan sanbata taphoonni 8 yoo taphataman 5 injifannoo 3 qixaan goolabame. Kilaboonni 5 Liverpool, Chelsea, Tottenham, Aston Villa fi Fulham goolii wal fakkaataa 3-3 morkattoota isaanii irratti galchuun injifatanii. Manchester United Crystal Palace waliin goolii malee yoo xumuru, Leicester City, Everton, Southampton, Ipswich Town waliin goolii tokko qixaan xumuranii. Lackadaisical in their defensive duty, and Nicholas Jackson has made Derby Londoniin West Ham waliin kan taphate Chelsea dirree isaatiin alaa goolii 3-0 injifachuun deebi'e. Enzo Maresca kan leenji'u Chelseaf, Nicholas Jackson goolii 2, Cole Palmer goolii 1 galchanii fi West Ham United taphoota 3 walitti aansuun dirree isaa irratti mo'amuu isaati. Abbootiin qabeenyaa Chelsea erga kilabni isaanii West Ham dirree isaa irratti injifachuun deebi'e booda kutaa uffannaa kilabichaatti argamuun hojii Enzo Marescaatti gammadoo ta'uus himaniiru. Leenjisaan Chelsea Enzo Marescaan taphoota liigichaa 3 jalqabaa dirree isaaniitiin alaa walitti aansuun injifachuun seenaa Pep Guardiola qooddatanii. Chelsea taphoota 3 dirree isaatiin ala taphateen goolii 10 morkattoota isaa irratti galchuunis kaka'umsa gaarii irra jira. Enzo Marescaan har'a qofa miti yeroo hundaa taphoota yoo injifanne abbootiin qabeenyaa kilabichaa nurraa gammadu jechuun taphattoota isaanii abdachiisaniiru. Amma daandii sirrii irratti deebinee jirra kan jedhan Enzo Marescaan kana boodas goolii galchuu fi ittisuu irrattis cimnee hojjechuu qabna. Imalli dheeraan fuuldura keenya jira waan ta'eef jechuun yaada isaanii goolabanii. taking the direct route to Luis Diaz. Kepa committed himself. Liverpool goolii 3-0 Bournemouth yoo injifatu, Luis Diaz goolii 2, Darwin Nunes goolii 1 galchanii. Lammii Uruguay Darwin Nunes taphoota liigichaa 14 goolii osoo hin galchin ture ji'oota 6 booda goolii jalqabaa liigichaa galchuu isaati. Ganna kana Liverpooliif kan mallatteessee Federico Chiesaanis yeroo hedduu kubbaa gara goolii eegaa Bournemouth Kepa Arrizabalagaa yaalaa ture garuu hin milkoofne. Liverpool torbee afraffaa liigichaatti osoo hin eeggamin dirree isaa irratti Nottingham Forestiin erga mo'amee booda gara injifannootti deebi'e. Arne Slot akkaataa tapha keenyattiin eegalle irraa waan hedduu jaalladheera. Of eeggannoon taphannee goolii galchuufis yaaliin gochaa turre gaariidha. Ittisni keenyas hanga xumuraatti cimaa ture kuni waanuma barbaachisu jedhan. Gooliin yeroo garee isaanii irratti yaalamee dafanii deebii kennuu irrattis taphattoonni isaanii waan gaarii akka hojjetan himanii kun ammoo bu'aa cimnee hojjechuu keenyaatiin kan argamedha jechuun yaada isaanii goolabanii. Another good run forward from Garnacho. Inches away. Fernandes on the follow-up. Smacks the bar as well. Manchester United gara Selhurst Park malee Crystal Palace waliin taphachuun injifannoo malee deebi'e. Garnacho fi Bruno Fernandes dabalatee taphattoonni Manchester United irra deddeebiin carraa goolii galchuu argatanis ittiin fayyadamne. Goolii eegaan Crystal Palace Dean Henderson kubbaawwan hedduu qolachuun carraa Manchester United goolii galchuuf argate hunda harkaa fashaleesseera. Sibiilli gooliis kubbaa Garnacho fi Fernandes rukutanii goolii ni ta'aaf eeggamaa ture deebisuun Manchester United carraa injifannoo dhabsiise. André Onanaanis carraa taphattoonni sarara fuulduraa Crystal Palace argatan jalaa deebisuun garichi inuma akka hin mo'amneef gargaareera. Leenjisaan Manchester United Erik ten Hag gareen isaanii carraa goolii hedduu osoo ittiin fayyadamin hafuun qabxii barbaadan dhabuu himan. Boqonnaa dura taphicha xumuruu qabna ture kan jedhan Erik ten Hag boqonnaa deebii taphni wal madaalaa ta'us carraa goolii tokko yookiin 2 galchuu argannee of jalaa balleessineerra jedhan. Dhumarratti ten Hag ga'umsi dirree keessatti taphattoonni agarsiisaa turan bareeda ture garuu goolii galchuu qabdaa ga'umsi qabxii ittiin hin arganne faayidaa hin qabu jechuun yaada isaanii goolabanii. Tottenham dirree isaa irratti Brentford simachuun goolii 1-0 durfamaa duuba ka'uun 3-1 injifate. Brian Mbeumo daqiiqaa tokkoffaa irratti goolii galcheen Brentford dursa qabatee ture. Bournemouth irraa Tottenhamiif kan mallatteessee Dominic Solanken goolii jalqabaa isaa kilabichaaf galcheera. Johansanii fi James Maddison gooliiwwan biroo dabaluun Tottenham 3-1 akka injifatuuf gargaaranii. Aston Villaanis 1-0 durfamaa duuba ka'uun 3-1 Wolves injifate. Matheus Cunha goolii Wolves dursa ittiin qabate galcheefii ture. Aston Villaan boqonnaa deebii goolii 3 Ole Watkins, Ezri Konsaa fi Johan Duran galchan itti gargaaramuun 3-1 injifate. Fulham Newcastle simachuun goolii 3-1 yoo injifatu, Everton Leicester City Southampton Ipswich Town waliin goolii 1 qixaan xumuranii. Get a challenge in, but they haven't been alive properly. Watkins!